أنا أتركك أبدأ بدي قبيسو كان كم نجرا وانت إف إسامة درك منا ملا ما تجرو كم نا أنا ما دفني روكشينا سينو قالل نمر راجد هيدو نما تطلع سنين جد يتري ترى دبري جرا كله أسمر كان نافته فرد كان إنتاني ولو لا كسمتي وجنا يجو بوكي يردي بودي كاريا إتجو مولين جن لسان إسمه جلال. سنيات بمك كاريا. معك تامي. what دوف easy تاج تشوف life كيسانرتي وانت جالك نور باتشي سويو جراتي وف أم. Aku agartan ka kuno amma paperin duratti cicirami suni sama barahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawatu takanko kam naga dirtani fiya kisani muti naga dirra alhamdulillahi rabbil alamin. Har'a Wednesday gana marobi gana maso olmenti kiya aku mabaratami isa party sadafa kabar irfin jira gana ma kuna kuma agartan bargus bishan uga jira na duban isiniti mul atajid yada kanaf ka dawatu takiya isinimu hangat umura nafana turun olmanki yamu ويا هرقا مالك فكات إسني قرسيسا إسن نفانا ترى لايك شير سبسكرايب قلتو هندقتنا سنين جدا أولمتي تياكم بيكم ويا قوتو متي سا جنا لجيتشو لكا إسني فودو أكو متناندو إسني فيمي هرقا كا غنما جولين كاني أنا ما في أبا ورا كوفت تو أما إيجا بشان مرجع بشان أباسنا جانا مكاكو بيتانيو أسي بشان أوجا كبيجينا بشان أوجو روبوان جراتا ما شاء الله كونيو بشان وامبر بادو في روندا وروندا سنجري أفنانه وروني كون عندك سانون بيتانيو وروني نموت بيجراني فارجتاني سيجا كنا دبرتا كسان إبراها بكا إسين ليه channel كنا بيانس كم شنغلتا كم شنيرا مو سامبودا دبنا سنمو لايك شير سبسكرايب قلتون دقتنا أكون سجنتا مدام ماتيتي نوت ماتيتي سان channel والحبر روتي كناف كايسين يادا كبدن كمينو بريسو إن دقتنا لايك شير سبسكرايب قلتو إن دقتنا أكاسيكا أول مدي هرمية أرما كان بارتي سدفا هرأيتي قلا كناف إسين نفانا تراسين إنجدا داوتو تكيا إسين جالتا إسين كبجاورون هنگما يادا كيسانا بريسودان جبادو ما شاء الله جتني أكاسممو وروني شير قلتودان نجنا دابتان هدون كيسان با إناف غلطوما جدي كانم نينا من غلطي فاني ربي نيلين غلطي فتوكم مجد أنساني هدو سين غلطي فتشون بربادا غلطوما سنين جدا آني سكسمتاني سين جالتا سين كبجا كناف ونسدي روبي دا هرئي harba jechuudha kana guyyaa gaarii qabaadhaa isiniin jedha kan torbee kana fakkaata guyyaan inni gadhiifamu yoo gidduma kana keessatti gidduu sanbattanii fi roobii haga sanbattanii keessa gallakkifama garuu ka guyyichi guyyaa harba ta'u isinii himuu barbaadetti guyyaa himuu najjala kanaaf daawwattoota keessan like share subscribe gochuu hin dagatinaa nafaana tura Sinirra jiraatu nagaa rabbii keenya baadiyyaa magaalaa kan dhiyoo fageenya yaa kan biyyaa sin baase dhibeen jireenya rakkoon biyya lafaa baansaa jabeenya dhuunfaa keenya taanaan rakkinne jireenya dhiifnerraa godaannee biyyee keenya alama keessa tamansa uummanni keenya yaa rabbi yoomumaa buunee lafa keenya فرما تركك هنا سبك وانو ركنه سان الراجرات ورحمني جتنقمنه إلهنا سبك وانو ركنه جكنيا كم تدوم فان ستمنه نمني سجرا كسوامي دميرنه رحمنا منك يا رحمن سكدنه humni dargaggummaa kan biyyaaf qabeenya biyyootaan baateef golee taane teenya
sila wanna barra dalam kabenya nur. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota kan koo walitti deebinee jirra. Kun akkuma agartanii ganama ka akkuma ani ka'eet namuu hin kaane jedhee isin ture waan ol seenu ka ajarit kaateet kan rafuutti na eeyde ka egaa jaran beeytanii miree ajajumoo nama dabarsanii sanaaf ka ajaja isin baanuna nagaafattee isa kenneefi isi egaa ofirraa geesse booda isas karaachi qabee kaleessa akka carraa ta'ee ka isi egaa ofirraa geesse booda kaleessa akka carraa ta'ee akkuma agartan amma meeshaan kakkaasaa jira istoora meeshaan dhaqamee dhufame hin kaane ture dalagaa wayitiin biizii jiran ture dadhabee galgalas hin rafne last week yookiin torbee darbe irratti ni yaadattan yoo ta'e galgala meeshaa kennaa karaadhaa kaasnee kichinii kenna kiliingoonee meeshaa dhiqannee waa hundayyuu qulqulleessinee gubraa kaanee ganamni kennaa bareedanuuf ta'a yookiin immoo ganama dhufnee kushiinaa seennu qalal namarraa jedha hedduu namatti tola isiniin jedhee ture har'ammoo faallaasanii ta'ee jechuudha guyyaan hundi guyyaa tokko namaaf hin ta'u waan ta'eef har'a akkuma agartan kushiinaan baay'ee biizii ture meeshaan karaarra ture amma kan meeshaa dhiquudhaaf akkuma agartan saamunaas qopheeffadhe meeshaalee silaa galgala bibbitamanii dhufanis karaarra achi kaaseet maaliif akka biizii ture boodarra isinii agarsiisuu ni mala hin xumuramne waan ta'eef hadhas booddee irra ittan deebi'a. Amma akkuma agartan meeshaa kan koo dhiquutti gattaa'ee yoo nabiilaan kaatee abbaanis dalagaa seenee jira garuu ka osoo meeshaan dhiqeen osoo kushiinaa qulqulleessin ciree qopheessuun hedduu namatti tolu nama jibbisiisa wantummaan hojjetan sun waan namatti tolleef jalqaba ka kushiinaa kenna qulqulleessuun meeshaa qulqulleessuun irra filatamaadha yookiin bareedaa jechuudha kanaaf akkuma agartan amma egaa meeshaa dhiqee karaarraa achi kaasee booddee meeshaawwan dhiqee walitti achi qabee booddee stooficha kiliin godhee sana booda egaa isa qulqulleessee booddee maaliif viidiyoo sarduun yookiin daddafsiisuun dirqama natti ta'a sanii hongoon immoo isin jalaa dheerataa jechuudha kanaaf jedhee hedduu ni daddafsiise meeshaawwan dhiqe san immoo kun akkuma agartan goggossee karaarraa achi guuruu barbaade meeshaawwan illee akkuma agartan kun sooftiidhaan irraa goggorsee karaarraa kaasaa jira daawwattoota kiyya chaanaala kan koo kana guddisaa cinaa dhaabadhaa like share subscribe godha akkuma turkum kudhan galchaa isiniin jedha guddachuu qaba waan ta'eef akkuma agartan kaa cireetti dabree jira killee as keessatti akkuma agartan ciree anaa hojjechuu hedduu isaas niin daddabsiisee killee ishee afurii cuquros maali kan qunda barbaree soqiddaa fi sukkaar xiqqoo godhuudhaan waliin rukutaa jira osoma kaansanoo jedhu Suleymanis ni ka'ee dursee kakaate nabiilaadha jarris achiin ajajabee barbaadanii dabarsanii anis kan naaf ta'e fudhadhee kan hin taane walola akkasumatti hojjannaa eeguu barbaadnu amma kun akkuma agartan daabboodha daabboon kun akka carraa daabboo bitamee daabboo manaatii miti yeroo hedduu daabboo manaa irraallee ciree kanaaniin hojjedha egaa akka amma agartan kanatti haphisee tanan cicciree ni mul'ata haphii ta'uun isaa isinitti ni mul'ata jedheen yaada anaaf daabbicha kana egaa akkanatti haphisee ciree booddee maal godhuuf hin deema beeytanii daabboo makanan isuman ciree godha isuma sooftii ani yeroo baay'ee keessattuu ciree irratti waan iizii argitanii yeroo namarraa hin fudhanne humna nama hin gaafanne waan akkasiin hojjechuu barbaada odoo naaf ta'e immoo waan haaraa osoo arge waan akkasii kireet godhee hojjechuun fedha soo akkuma agartan kun maxxashaa irra kaa'ee killee duratti qunda barbaree sukkaaraaf soqiddaa waliin rukute sana itti eeganaqee maxxashaa jala ooyila itti godhee jira kan asii kaachaabeerraan itti godhee waliin eegagahee daabboo kiyyarra dibee booddee qaariyaa itti goggoda qaariyaa akka fedha keessaniitti hajamtan itti gootanii hajamtan ittiin gootanii just appetite isinii banaa yoo itti gootanillee bareeduma ta'a waan baduumu hin qabu booddeellee keessaa guuruu ni dandeettanii mana kootistis waanuma akkasiitu adeema boodarra waan argitan ta'a deemi fudhu kanaaf ka daawwattoota kiyya kun maashaallah akkuma agartaniin bareeda ta'ee jira ni garagalchetanii namoonni kanaan dura hin argin viidiyoo jalqaba nyaata hojjedhu irratti itiin hojjedhee tanan jira jedheen yaada isarra deemtanii ilaaluu ni dandeessu kunoo kaa maashaallah tabaarakallah hangum baay'ina faamilii kootii tanan hojjedha faamilii koo isinoonni beeytanii hangama baay'inni isaanii hamaa ta'ee kanaaf hanguma maatii kennaatiin hojjedhee jira maashaallah kunoo amma akkuma agartanii isinii hunda isaa tartiibaan suuta jedhee waraabuuf akkuma waliin jenne san isin jalaa dheerata waan ta'eef isin kanumayyuu hanga xumuraa laaltanii yoo jettanii isiniif galaa jechuu barbaadeeti ciree kan koo haaluma agartan kanaan kunoo geessee tanan jira maaliif amma inni kun tokkochi killee afurin yuus godhe ani daa'immaniif yoo barbaadan
kellee lama yoo fayyadamtan daabboo sanii fayyadamtan gahaadha jechuudha. Akkuma agartan egaa isa hojjedhee hadhaa buna barbaada jedhee abbaan Suleymanis gaafa yeroo hundan dhugu dabree maree moorshaa fayyadamnaa ciree irratti. Akkuma agartan ciree kan koo haala kanaan qopheessee bunnis danfee jira. Maaliif buna manaa yeroo baay'ee waan online waan dalaguuf dabree agartanii fermuuzatti godhee biras yoo godhee yeroo isa barbaachisee ni dhuga waan ta'eef egaa inni danfee booddee buna argitanii yeroo hunda buna jabanaatiin yaadatan jedhee yaada har'a manqorqoramatti danfisee ganamaalis ta'izima godhuudhaaf manqorqorama keessa waa hundaa fitee fermuuzitti naqee sana booda ciree kan koo haaluma isin agartanii qopheessee xumuree jira. Bunichas fermuuzitti naqee yoo barbaade ciree nyaatee ka'ee dhugaa yoo barbaade immoo qabatee deematee ni dhugaa sanii miti immoo ani yeroo manaa mijatee bira geessuu ni danda'a jechuudha. Egaa ciree kan koo qopheessee karaa irraachi qabee booddee jara waamuun immoo jaraan koota jechuun dirqama hadha Nabiilaa fa'aallee shaaworicha kenneef abbaadha. Akkasitti ciree nyaachuuf deemanii kunoo cireen haala kanaan qophaa'ee haala kanaanis nyaachuu ni dandeettanii yoo barbaadan akkasumatti illee fuutanii nyaachuu ni dandeettanii yoo barbaadan maankaanis nyaachuu ni dandeettanii. Siistemni Nabiilaaniif nuti hunduu akkuma isaa toletti nyaataa namni hunduu. Anis kun akkuma agartan harkaanii abbaan Sulee garuu maankaa fayyadamaa yeroo hedduu yoo ciree kanaan qopheessu. Saniif daawwattoota kiyyaa cireen keenyas haala kanaan qophaa'ee haala kanaan nyaatamee maashaallah tabaarakallah hedduu namatti tola hedduu nama gammachiisa wallahi alhamdulillah. Argitanii jireenya keessan keessa waan jiru tokko argitanii easy gootanii hojjetatanii isinis hin dhiphattanii namni isin cinaa jiru isin dhiphatu hedduu takka namatti tola jechuudha. Kanaaf just life easy godhuun irra filatamaadha. Atas nyaadhu mee qaariya? Nyaadhu mee atas illee qaariya? What? Qaariya jedhan. Qaariya nyaadhaa. Smarty. Nyaadhu baay'ee. Marti Tommy. What? Nyaadhu. Gintiltilii baastee daabboo. Maalti kun bitaan? Oduu mana laayitili gamsa. Antu chiggur aldam. No, ati rakkoo qabda abdi. Ati rakkoo qabda. Oduu mana laayitili yeroo lamaan oduu mana laayitili gamsa. Afaan kaatee akka waan shuguree biyyee liqimsu dafee. Kayal qabaa nu arge ima dabarseesanii. I think. Kunoo akkuma agartan qaaraa yoo san ana akkasitti hojjedhe kanamuu firfir godhee keessaa gadi yaasa. Anis hin nyaanne Suleymanis akkuma agartan jidduudhaan abbaan itti kolfaa ture. Nama guba qaaraan daran waan nama gubuuf inni garuu nyaadhe jedhee kanatti jedhaa jira. Egaa ciree booddee namuu gara fiildii isaa yookiin immoo gara hajaa isaa adeema. Asitti Suleymaaniif Nabiila qara'aa jira. Mee xiqqoo jira hordofaa. قالوا نشهد إنك لا ينصر لله والله يعلم إنك لا ينصر الله يشهد Akkuma agartan hedduu hiraarsitiin hin jettuu fi akkuma itti barbaadde isiin isuma qo'ataa jiru bira dhayxee durallee garuu yeroo hunda hin ajajamtuu fi maashaallah isaanis gara dalagaa ofii deemanii namni hundinuu abbaanis ni deema. Isinis isa bira dhayxee innis qo'annaa ofiitti adeeme kan hafe kan kootis kan jira irraan aanee itti fufa. Nabiilaan akkuma diddeetti haftee inni immoo aaree jira agartanii hangafummaan sunis ni jirti miree akkamitti ajaja kan koo hin fudhanne kan jedhu xiqqoo itti dhagahamaanii jechuudha. Kunoo akkuma agartan abbaa Suleymanis bira dhaqee buna isaa fidee fi gatee deeme waan ta'eef innis dalagaa isaatti seenee jira. Anis kun akkuma agartan meeshaa order godhame wayitu jira isarraallee inshallah viidiyoo isinii hojjannaa haalaan
maal akka ta'ee fi kan akkamii akka ta'e isaaf peeparii waraqaa kana ciccirreet qopheessuu kan qabnu jira waan ta'eef isa amma dirqama nama lamaan cicciruu qabna nam tokko namaaf mijatu giddumaan ka'ee kana na qarqaaree jechuudha inni waraqicha eega ciccirree meeshaan order godhame hedduu waan ta'eef agartanii jala jala yeroo tokkoon akka nama miine jala jala hojjannaa jechuudha. Kanaaf amma eega peeparii inni akkanatti naamattaree irraa wal qixxeessinee ciccirree booddee wantichi nu goonu ka print goonee waan ajajamne san hojjechuudha. Karaa kanaanis ni jirra jechuu barbaadeeti manatti wantoota baay'ee hojjechuu ni dandeenya almaan guddisuu ni dandeenya yoo nuuf mijatee haala nuuf tole immoo biizinasa dhuunfaa keenyaas banannee hanga dandeenyuun tiraay gochuu ni dandeenya argitanii dirqama ala deemnee yookiin iddoo biraa deemnee qofa hojjechuu osoo hin taane jechuu barbaadeeti manatti anama fakkeenyaaf kun akkuma agartan ganamarraa meebii namoota kaawwanii hojii itti fakkaatee mul'achuu dhabuu danda'a namoonni kun hedduun keessan daawwattoonni kan koo akka shamarran taatan beekaa shamarran daawwattoonni kan koo kan bultii godhatanis kan hin godhannes mana keessanitti iyyuu waa baay'ee hojjechuu ni dandeettanii jechuu barbaadeeti ilmaan guddisiinis mataa isaatu dalagaadha manuma keessanuu teekeer godhachuunuu dalagaadha akkuma agartan kaakunu amma peepariin duratti ciccirame sunis amma barraahee irraa sirreessaan jira jechuudha xumura saamoonii agartu kanaaf wantoota baay'ee mana keenya keessatti agartanii osoo fagaannee hin deemin wantoota galii galchan haa ta'anii sammuu keenya refresh godhan nu gammachiisan nin hojjedha jennee yoo of amansiisnee ofii keenya agartanii kutannoo dhaabbata yookiin murannoo qabaanne ni hojjannaa waan kamiinuu obboleewwan kan koo isinis waan dandeettan kamiinuu jalqaba irratti manatti tiraay godha agartanii isiniifis easy waa hedduuf easy ta'a jechuudha life keessan irratti wanti jalqaba nu barbaachisu yoo jiraate of amansiisuudha kaayyoo karooraa fi sagantaadhaan adeemuudha jechuudha garuu takkaan ni milkooynaan hin taatu ilma namaati fitna baay'eetu nu mudata garuu kaa'umsa qabaachuun dirqama daawwattoota kiyya kun akkuma agartan irraa baasee xumuree jira viidiyoo mataa isaa danda'e qabannee isin dhufna waa'ee kanaa ilaalchisee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh